Am jechuun maal jechuudha? Am, am. Okay, hordoftoota keenya jechi isheen dhuma kilaasii keenya kurnaffaa kana keessatti ilaallu am kan jettudha. Egaa jecha am jettu kana bakka kamittiyyuu hin agartanii kan isin arguu dandeessan jecha I jedhu waliini. Am kan jettu kun yoo isin agartan eenyu waliin arguu qabdu jechuudha. I kan jettu kana waliin qofa agartu. I am fakkeenyaaf I am yookaan am I akkasitti barreeffamuu dandeessi. Isheen kun yeroo hima uumtanidha. Isheen kunis yeroo hima uumtanidha. Garuu hima gaaffii am I jettanii hima gaaffii tokko eegaltu. Kanaaf am kan jettu kana I yookaan an akka jechuuti. I jechuuni ishee kanaaf itti fayyadamnaa. Ani akkasi jennee yeroo dubbachuu barbaannudha. Am kan jettu kunis gochaa agarsiisti. Akkuma easy fi aarii gochaa agarsiisuufidha. Wanti tokko akkasi jennee yeroo dubbachuu barbaannu kan itti fayyadamnudha. Garuu eenyu qofaa fayyadamnaa? An kan jettu qofaa waliin fayyadamna jechuudha. Ishee kana akkasitti qabadhaatii itti fayyadamaa. Ayin an waliin qofa fayyadamna. You wajjin fayyadamuu hin dandeenyu. They waliin fayyadamuu hin dandeenyu. He, she kan jedhaman hunda isaanii waliin fayyadamuu hin dandeenyu. Eenyu waliin qofa fayyadamna? I kan jettu qofa waliin fayyadamna jechuudha. I am a doctor. Ani doktara. I am an engineer. Ani injiinara. I am obsee. Ani obseedha. Yeroo nuti akkasidha jennee dubbachuu barbaannu waa'ee eenyummaa keenyaa maal fayyadamna? I am jenna malee I is yookaan I are. Tasa Ingiliffa keessatti yeroo haasaa haasoftan I is yookaan I are jettanii himakamuu akka hin eegalle kun dogoggora guddaadha. Waa'ee keessanii yeroo dubbachuu barbaaddan I am jettanii eegaltanii wanta dubbachuu barbaaddan immoo bakka qullaa kana keessanii I am a doctor. Ani doktara. I am an engineer. Ani injiinara. I am obsee. Ani obseedha. Maqaa keessan jechuudha. Egaa kana dura e fi ani ilaallee jira. E qubee dubbifamaa waliin fayyadamna. Ani immoo qubee dubbachiiftuu waliin fayyadamna. Ishee kanallee yaadachuu qabdu kutaa keenya kana dura jechuudha. Egaa Ingiliffa keessatti seentensiin yookaan himni xiqqoo addunyaa kanaa kan jedhamtee warri afaan beekan kan dubbatan I am kan jettu kanadha. Seentensii yookaan hima xiqqoo addunyaa kanaa jedhamtee kan ilaalamtu ishee kanadha. Ishee kanallee qabadhaa. I am kan jettu kanadha jechuudha. The shortest sentence jedhamti hima xiqqoo Ingiliffa keessatti jirtu kan jedhamtu I am kan jettu kanadha. Ishee kanallee akkasitti qabadhaa. Yeroo hima uumtan immoo akkuma sila isiniin jedhe I am yeroo jettan hima tokko uumuufidha. Am I jettanii yeroo eegaltan immoo hima gaaffii uumuudhaaf isheen kun gara asiitti deebiti. Isheen kun immoo wal jala dabarte jechuudha. Hima gaaffii. Fakkeenyaaf am I looking good yoo jettanii nama tokko gaaffii gaafattan ani bareedeera yookaan natti toleera akka jechuu keessaniiti. Uffata haaraa uffattanii uffata bitattan tokko uffattanii hiriyaa keessaniin akkamii uffanni narraa bareedeera yookaan bareedeen argamee jira yeroo jettanii gaafachuu barbaaddan waa'ee keessanii waan ta'eef I yookaan an. Am I looking good jettu sun immoo maalitti hiikama? Narraa bareedeeraa akka jechuuti. Looking good narraa bareedeeraa akka jechuuti. Egaa jechoota sadan kana is, are, am kana gargar baafadhaatii akkasitti himoota garaagaraa uumaatii itti fayyadamaa. Kilaasii keenya jechoota sasalphoo kutaa kurnaffaa kana keessattis warreen kana akka adda baafattan nan abdadhaa. Viidiyoo kanarraas waa barattaniittu jedheen abdadha jechuudha.